makaolati manuamtu Ethiopian nufolla Kenya olla damale waybiya Kenya Ethiopia jechun Tigray Gondari Andur Oromiyaa miti shakari Ethiopia hadako jura gabiya sana ramara biya nambirati biya jechun kanji gudana awbanu Esati bena Ethiopia Oromiyaa biyunda jantu Ethiopia jechuun manuamtu Nu biyyi keenya Oromiyaa ollatti bena Ethiopia Oromiyaa biyunda jantu maqaa ollatti manuamtu Maloda pata warri dabballe nuni rabsina yaadaan dibamne qeerroon kan qabsaa'u Oromiyaadhaa fi marree walooguun alaagaadhaa fi yatin fayyadiiroo absiiniyaa hagaree ayyaallachim Ethiopiyaa Inyam bibilanal bazilay kanu mashtobal yenyas masai Esati bena Ethiopia Oromiyaa biyunda jantu Ethiopia jechuun manuamtu Nu biyyi keenya Oromiyaa ollatti bena Ethiopia Oromiyaa biyunda jantu maqaa ollatti manuamtu Jireenyolummaa nu yoo mundinne siniin bulchinaa keessaan falmine biyya keenya irratti nu hibbaan biyyaa maa bulcha lagaan sa Oromiyaa Oromoo dhiiga koo walgorfannaa Tigree jalan deemnu biyya qabnaa Biyya bontuu dhugaa Oromiyaa qawwaa mara qabdu dhiigu biyyaa Akkam jirtan baga nagaan jiraattanii baga nagaan nu eeddarisin jechaadhaa qophii Doyaa Marii tan torbaanitti al tokko isinii dhiyeessinu har'aas qabannee dhiyaannee jirra. Har'aan tana dhiyaachuu qofa osoo hin ta'in keessummaa biraatis dabalannee jirra. Inninis obbo Moosisaa Oosaati. Obbo Moosisaa Oosaa duraan dursinee baga nagaan dhufte siin jenna. Baga nagaan na eeddaniin jedha obbo Sayyoo naaf eeruu keessanii fi hedduu galatoomaa. Hayyee galatoomii akkasumatti egaa obbo Badriinis silaafuu daawwattoonni keenya ka gaariitti beeku beeksisa isin barbaachisu. Baga nagaan nu eeddanii hayyee baga nagaan. Mee ammaan tana qophii teenyatti seenuudhaa fi haalli biyyattii teenya keessatti deemaa jiru. Silaafuu akkuma daawwachaa jirrutti guyyaa guyyaadhaan geeddaramaa jira. Kana keessatti waa baay'ee dhagahaa jirra. Kan nu galuu fi kan nu hin galle gidduu. Kan ibsa ta'ee fi kan dho'isaa ta'e gidduu. Haala xaxamaa ta'een haqaaramee as bahaa jira. Wanni takka taggaruu walii galatti agarre uummanni baay'een harki irra guddaan haala amma deemaa jiru kanatti gammadee
cahaa jira. Kuni waan dirree jiraati. Hubatan moo hin hubannee waan jiru arraan tanamee xiqqoo tuttuquu jibbaata goona. Uummataaf illee osoo hin ta'in. Qabxiin duraa tanarratti haasa'uuf jiraannu mootummaan takka yeroon fi jijjiirama takkaafuu geeddarama uume jettu. Poolisii yookiin akkaataan isin biyya san bulchaa turte kan geeddaramte fi haaraya isiidhaa tartiibaan qabxiidhaan takka lama jedheeti kana yeroo hagana keessatti hojiirra oolchuuf jetteetii gabbaafti. Har'aan tana wanni argaa jirru garuu jecha tokko kan waliigalaa akka kaampeen pirinsipiliitti madammar kan jedhu malee ibsamaadhaa hin jiru. Maltii paartii siistamiin hayyamna jedhan afaan tokkoon ammoo madabbira yookiin dukkaana jaarmee siyaasaadhaa hin bannu jedha. Afaan tokkoon yaadolee adda addaa fudhanneeti entertain goonee tarkaanfachiifna jedha. Afaan biraatiin ammoo ideoloojii haaraa hin fudhannu jechaa jiran. Kana qullaa osoo hin ta'in qondaalonni mootummaadhaa gama adda addaatiin karaan isaan irra jiran kan revolutionary democracy takkaafuu warraaqsa dimokiraatawaa jedhanii kan isaan biyyatti bulchaa jiran. Karaa sirrii akka ta'e ibsaa jiru. Har'a wanni argaa jirru clearly takkaafuu qulqulloominaan gabbahee yeroo hagana keessatti tarsiimoo fi tooftaa lafa kaayame poolisii lafa kaayame kana hojiirra oolchina. Wanni jedhu hin jiru. Kottaa dammaramaa kan jedhu qulla. Mee dammaramaa kana maaltu irraa uummata gammachiiseeti? Hubataniiti moo namoonni baay'een tarii wanni nuun galiin jira mee kan ati nu ibsuu dandeessu? Moosisaa Raayinkaa. Galatoomii Sayyoo na dhageessu miti. Gaariidha. Gaaffii yeroo dheeraaf sammuu koo keessa deddeebi'aa jiru gaafatte namoonni akka kooti namoonni madda marii inni jedhamu kun hin galinii fi gaaffii gaafachaa jiranidha kuni. Waa'ee madda marii kanaa yommuu ka'u utuu muummeen ministeeraa ammaa kuni muudamin dura yommuu inni haasaa tokko godhuun dhaggeeffachaa ture. Sanatti waan inni jedhu waan an dhaga'e hireenii ummatoota biyya kanaa sabootaaf sablammoota biyya kanaa hundumaa biyya kana jechuun biyya Empire Ethiopia kanaa jechuudha. Yookaan madda mariidha yookaan immoo maxxafaafaatiidha jedha. Madda marii jechuun egaa tokko ta'uu caalaayyuu tokkummaa caalaayyuu walitti bakkoo jechuun natti fakkaata. Maxxafaafaat jechuun immoo yoo walitti hin baqnu ta'e wal waraannee wal finnee wal ajjeefnee dhiiga dhangalaafnee biyya sana balleessu ummata sana balleessu jechuun natti fakkaate kanaa galatti. Kun baay'ee na dhibaa ture yeroo duraafan dhaga'e mootummaa biyya sanaa akkas jedhu muummee ministeeraa isa dura ture obbo Hayilamaariyaam Dassaalany irraas dhaga'ee hin beeku. Obbo Mallas Zinnaawii isa dura ture irraas dhaga'ee hin beeku. Heerri isaaniis immoo akkas hin jedhu. Heerri isaanii ummanni fi saboonni fi sablammoonni biyya kanaa yoo walii gargar deemus barbaadan gargar deemuu danda'u seeraani. Seerri isaa waraqaarra jira. Jirurra oolchullee namanu. Yoo immoo wajjin jiraachuu barbaadanii wajjin jiraachuu danda'uudha malee filmaanni kana lamaan qofaadhaan jedhu. Kun egaa utuu baay'ee na dhibu muummee ministeeraa kun muudamanii erga muudamaniis booda baay'ee wanni kun jabaateedhuma akkuma tamma jette akkuma kaayoo masakaa siyaasaa isaaniitti irra deddeebi'amee dubbatamutti ka'ee egaa namoonni akka kooti madda mariin kuni yoom akka isaan jedhan kanatti madda marii goone aadaa keenya irratti dhiibbaa attamii qabaata. Yoo walitti baquu akka isaan jedhan kana uummanni kun walitti baqeera isaan akka jedhanitti uummanni kun wal fuudhee ijoollee walirraa horee gargar iyyuu bahuu hin danda'u kan jedhan qabu.
Yoo akkas ta'e egaa walitti baqnee akkamittiin aadaan keenya maal ta'a? Aadaa kan warra Itoophiyaatti walitti makamna moo aadaa kan keenyaani? Afaan akkuma durii afaan Amaaraatti deebina moo afaan keenya attam ta'a? Qabeenya Oromiyaa amma kana abbaa biyyummaan kan Oromoo ta'a moo abbaa biyyummaan biyya Oromiyaa iyyuu kan Itoophiyaa ta'a? Kun ni jedhu gaaffii baay'ee kaasa. Kana keessatti wanni naan galin baay'eetu jira. Warra galee fi Leeyosii ibsa malee anaaf naan gallee siin jechuun barbaade. Ayyee, Badrii wanni itti hidhattu jira? Waan hedduu kan itti hidhatu qabu maaliif akkuma gomoottan jechi madda marjuu kun jecha dhaadannoo jecha hiikaa fadhe abbaan fadhetti kan itti hidhamu. Warri Habashaa hiikaa biraa kannaniiti madda marii isaanii irratti namootiin isaan fadhan qoftiin kan Itoophiyummaa fudhatan kanneen ummaa Itoophiyaa amatti kuma sadiitti amanan isaan qoftiin kan walitti hidhamanii kan biraadhiiti namoota sirnuma wayyaanee isaan sirna dabree jedhaniini sirnuma dhiyaati kana keessatti warra hawaasatti dhiyaachaa ture innamaaniif damaruu jedhanii keessaa dhilliganii baasuu fadhan. Kan biraa madda mariin kun eega dhufee namootiin akka waan laafaa tokkotti afaanirra waan namaa jiru. Dhaabbii fi ilaalcha siyaasaa gurupiin lammaatti Piraayiministericha kun qaban ibsuu waan hin dandeenyeef maaliif jarinis waan lafa kaa'an waan hin qabneef rakkoo xaxaa waan Habashaa isaan jala godhatan kana sisteen godhuudhaan waan hin dandeenyeef namaaf illee ibsuu waan hin dandeenyeef akkanuma guutumatti madda marnawaa siin jedhan waan hunda yoo gaafatte madda mariidha. Amma madda mariin kuni jalaa deemee akka kaleessaa fashalaa waa'ee artistoota Oromoo irratti wanni isaan mudate artistoonni Oromoo nama 5 immoo kana kanichi waamamanii kanaaf sablammoota jiraatu. So kan Oromoo kun dammaramuun ta'u jechuudha. Beektaa maatimaatiklii Moosisaanii nama marii waan aayii barate maatiin galaa fi A+B never AB ta'u AB jennaan multiplicationidha. So wantichi walitti ta'e zeetaa fi bishaan walitti ni dhaaba. Hunda waan minimum ta'e maatiidhaa fi kanarratti gad deebisu walirraa dhalu. Kun this is very personal. South Sudan fi North Sudan wal fuudhanii walirraa dhalan addaan ba'an. Somaaleelaandii fi Somaaleentaanii walirraa fudhanii walirraa dhalanii afaan tokko dubbatan lakkiin waliin jiraachuu seenuu jedhu. Namootiin wanni tokkichi mootummaa Ihaadiq kana akka jiraatu godhee anqaxxeen namuu beeku yoo gaafatte warri jibbuus warri jaalatu anqa 39 isiisan inaaf madda mariin akkanaa galeetti federaalii sistema kana keessatti kan Oromootis kan Amaaraatis namuu dhufee waan qabuun walitti hidhaame. This is additional A+C Amaaraa Sidaama maal ta'eef danda'e namuu tattaa'e. Ka isaan jechuu fadhanii kan amman kana akkanaa galutti namoota isaan faarsuurraa akkanaa galatti subabamoo isaan maqee yookaan wal keessa seenu diksi walitti seenu. Inni kun immoo daangaan nu jidduu hin jiru bulchiinsaaf mijaa'uudhaaf qofa goonee jechaadha. Federaalizimiin saniitti hin fakkaatu warri man kana Habashaa akka dhiibanitti wanummaan guddaan isaan dura dhaabbatan akka 39 isiisan keessaa akka baatu dhiibbaan godhamaa jiru. Inni nuuf gahaa miti ammoo akka mirga uummatootaa biyya keessaa akka nama Itoophiyaatti illee yoo ilaaluu baanne Itoophiyaadhaan illee yoo jenne wanti san mirgoota namoota kan dhugaallee ta'uu qaba. Haga tokko keessa jiraachuun kun hin eegajeetii namanaa ammoo isa sanuu namootiin akka bahu barbaadanii jiru. Kanaaf madda mariin isaan jedhan akkuma dursan sirna kana dura ture kan ilmaan abbootiin addunyaa sun deebisanii jaanoo eegalee minilikiin qoma dhaawatanii dhiichisu nuti naafi moosisaan afaan keenyaan boodnee walitti haafoodoo ta'in akkuma obbolammaan amma kaleessa godhu bulchaa Oromiyaa ta'ee afaan Amaaraatiin gabbeetti interviyuu kana. So waan hunda aadaa dursanitti iddoo deebisu waan jidduu kanatti kan irraanfachuu
amata 24 darbe ijoolleen afaan Oromootiin qubee Oromootiin barattu kun hundichiitu baaskeetii garbeejaa keessatti darbattee hojii federaalaa tokko osoo hin arganne luuz gootee jiraatti madda mariin isaanii ibsisan. Inni kan ammoo kan sossoohinsa qeeroodhaa barana kaasee dachii Abashaa mootummaa wayyaaneedhaa kanam tokko hin danda'amu ta'ee dachii sossoosee. So this is a time bomb. Amma namooti wajjaadhii kitaabuu namootiin alarraa baqattuun galuu barbaadan warri duraan ala kanatti muudamanii ittiin horii sarrachaa turan harka dhawanii fi malee ijoolleen fiizikli jireenya isaanii qabeenya isaanii apartheidiin isaan irratti federaal sistema mootummaa wayyaaneedhaa caasa kanaan isaan irra jiru ammallee ihaadii gamma jiru waan itti fufuuf so kana jalaa ba'uudhaaf ijoolleen qabsootti fuufteetti yeruma eeggataa jechuuf iyyaa anii takkuma Moosisaa hiikaan sanaaf hin galle warra hin galle hiikan. Hayyee. Hayyee gaariidha obbo Badrii. Isin lamaanuu obbo Moosisaanis qabxii bareedduu kaaftan. Gama kiyyaanii kan nagale takka yoo jiraatu takkaafuu akkaataa itti bada xiqqoo adda. Maaliifi ummata gosa lama akkuma reefuun tana obbo Moosisaan tuqetti aadaa gosa adda addaa afaan adda addaa walitti maktee takkaafuu walitti dammartee tokko godhuu hin dandeessu. Namni wal fuudhuu danda'a. Akka namootaatti gurraachi adii ni fuudha, adiin chaayinaa ni fuuti. Namni biyya adda addaa jiru wal fuudhuu danda'a. San rakkinaan. Amma wanni agarru kan tokkoof fudhatta. Lama wal cinaa ofuu hin dandeessu. Faamilii takka keessatti illee yommuu wal fuute aadaa kanuma tokkooti fudhatta. Amma kan ani naagalaa jiru madammari isaan jedhan kun code wordii takkaafuu jecha nutti koottaa warreen ala jirtan kan nu mormaa turtan martinuu koottaa nutti seenaa akka jedhu na fakkaate. Kana kan na jechisiise haasawa qondaalonni isaanii gurguddoon sadii kaayan laaluu yoo dandeenye. Obbo Lammaa Magarsaa kiriirri lafa kaayee jira ammaan duraas tuunee turre. Ideology addaa hin fudhannu jedhe. Which means karaa keenya karaa EPRDFitu sirriidha jechuudha. Ideology addaa hin fudhannu hoggaa jedhe. Lammada achumarratti lafa inni wanni jedhe nutu asiin gahe qabsoo kana nutu ofaa fide otuu tuffatamnu osoo arranfamnu arraan tana bakka tanaan geenyee aangoo ittiin qabanne koottaa nu wajjin seenaa weeffeetanii jedhe. Clearly akkasuma jechaadha. Multi-party hin ayyamnuu jedhe maaliin madabbira takkaafuu dukkaana jaarmee siyaasaadhaa hin bannuu jedhe. Jalaan riiqee jedhe. Obbo Abiyyi maddamarna'u jedhe. Kan inni koottaa nutti makamaa jedhuu fi kan Abiyyi maddamarna'u jedhe. Clearly koottaa nutti seenaa. Kara biraati multi-party ni hayyamnaa jedhe. Timeline isaa lafan kaayyamne yeroon isaanii itti hagam takka keessatti register taatanii wanni ibsameen jiru registration ni hayyamamaa fi wanni lafa kaayyameen jiru. Obbo Nagarii Leencoo barreessee jira. Abiyyataa dimokiraasii takkaafuu revolutionary democracy sirni ittiin bulchaa jiru kan sirriidhaatti jee lafa kaaye. Amma walumaa galatti an akka nam tokkotti kana mul'atu koottaa nutti idaamaadha. Period. Amma gaa kunumaa tahee jiru yoonii fi akka Abiyyi amma oofaa jirutti madammar kuni tokkummaa kan jedhu yoo ta'e biyya takka keessatti naashinaalizimii Itoophiyaatiin ol kaasa akkuma reefu Badriin jeetti obbo Moosisaan jeettis naashinaalizimii Itoophiyaadhaatti Itoophiyummaa leellifnee jabeessinaa ol kaafne yoo jedhan naashinaalizimiin Oromoodha eessa seenuu jiraata. Maaliif biyya takka keessatti sabbonummaa lama waliin ol kaaftee oofuu dandeessa? Obbo Moosisaa. Gaariidha obbo Sayyoo. Waan baay'een yeroo adda addaatti ka'anii afarfamuurraan kan ka'e hundee
hundee rakkoo kanaa yookaan immoo waan kun hundumtuu maaliif akka dhufe maalirra dhaabbatamee waan kun hundumtuu akka godhamaa jiru nu irraanfachiisuudhaaf waan godhamaa jiru natti fakkaata. Maaliifan akkas jedhaa kun hundumtuu kan godhamaa jiru qabsoo Oromoo ittiin dadhabsiisuudhaaf. Maaliif hinaan jedhe qabsoo Oromoo dadhabsiisanii isuma amma revolutionary democracy jedhan kanaa ittiin tursuudhaaf wanni godhamaa jiru. Maalirraa ka'e wanti kun jennee yoo ilaalle qabsaa'ota Oromootu qeerroo Oromootu biyya keessaa mootummaa kana mudde. Revolutionary democracy isaan jedhanii geggeessaa turanii akkan hojjenne argan. Yoo akka sanatti itti fufanii kufaatii fi badiisatu akka dhufu argan. Isa kana rescue gochuu hambisuutu isaanirra jira. Akkamittiin hambisu? Akka eewus turanitti hambisuu hin danda'an turan. Maal gochuu isaanirra ture? Kani rakkoo kana uumaa ture, kani qabsoo kana gochaa ture uummata Oromooti. Kanaaf uummata Oromoo gowwoomsuu qabu. Akkamittiin gowwoomsu? Nama Oromoo fuudhanii mataarra kaa'uudhaan. Maaliif yoo namni Oromoo mataarra jiraate uummanni Oromoo hin qabbanaa. Yoo uummanni Oromoo qabbanaa'e rakkoo nama jiru kunis hin qabbanaa duukaa yeroo ittiin bitanna kan jedhuudhaan godhame wanti kun. Malee kabaja guddaa wajjin hundumaafiyyuu obbo Abiy Ahmed, Dr. Abiy Ahmed qabsoo godhanii mootummaa sana dadhabsiisanii muummee ministeeraan ta'an. Obbo Lammaa Magarsaas akkasittiin qabsoo godhanii qabsoo kanaan mootummaa kana dadhabsiisanii akkas nama beekamuuf nama cimoo hin taane Obbo Lammaa Magarsaas. Kun hundumtuu qabsoo Oromootti dadhabsiisuu fi revolutionary democracy isaanii ittiin tursuudhaaf kan godhame. So amma inni multi-party systemiin isin jiru jedhamu kunis karaa tokko immoo jira jedhameera hin ta'a kan jedhamu kun karaa adda addaa waan adda addaa kaasuudhaan ittiin namoota wal falmisiisuudhaan waan irra dhaabbatamee as ga'ame waan kun hundumtuu godhamaa jiruuf ittiin nama irraanfachiisuuf namoonni waan adda addaa irratti yommuu wal falmanii waan godhamaa jirutu nama harkaabada. Maaliif akka godhamaa jiru hundeen isaa maal akka ta'etu nama harkaabada. Yeroo hundumaa yoo nama biizii goote waan tokko kaaftee waan ittiin namni wal falmuu fi waan dhugaasatti geggeessaa jirtu lafa jala geggeessaa jirturraa kan nama fageessu barbaadda yeroo hundumaa. Gaaf tokko waan akkasii dubbattaa gaaf biraa waan biraa dubbattaa yookaan nama tokkotu waan ati hammi tokko barbaadu dubbataa nama biraatu waan barbaadu dubbata. So maal jechuu kooti walumaa galatti kun hundumtuu qabsoo Oromootiin dadhabsiisuu fi warri OPDO aangoo argatanii muummee ministeeraas ta'anii nama aangoo fakkaatanii achi taa'uun isaanii hundumtuu qabsoo Oromoo ittiin dadhabsiisaniif malee waan ture sirna ture ittiin tursaniif malee waan biraaf miti. Waan hundumtuu kanatti hidhamee kaa'ama madda Mariin jedhamu kunis hundi isaa kanaafiti kaa'amalee waan biraaf Sabbonummaa sanarratti waa jechuu barbaada. Sabbonummaan Oromoodhaa kan mootummaa wayyaaniidhaa diiti. Mootummaa Ihaadig Lammaa fi Dr. Abiy ministeerri muummee Itoophiyaadhaa keessatti dhababan sabbonummaa Oromootu dura jiifuu aara guddaarraa qabata. Isa sanvent godhee gaafa Baardaar dhaqee sabbonummaan Oromoodhaa uummata Oromoo keessatti Amaaraa sabbonummaan Amaaraa keessa jajjabaachaa jira. Itoophiyaa wayyaa kan keessatti. Sadii fira deddeebi'anii akkuma Moosisaan jettiin madda Mariin kun waan biraa hunda dhiisu kan gama kaaniin as jaarmeenii siyaasaarra kaaftee jette gaafa jaarmeenii ODF jedhaqee dirree baasanii nuti siyaasaa daldaluu yookaan nagada siyaasaadhaan qabnu dhugaa jedhan multi party system tolerating haa ta'u sabbonummaa Oromootu mootummaa kana jalarraa sochoosee suphaasuudha. Haa ta'u immoo abbaatu faarfata. Xaaliyaanis abbaatu dubbataa jira. Yoo jala deemtanii jiraatan warri Sa'adeen yookaan mootummaan biyya Amaaraa sabboonota isaanii warra qeerroo isaanii maqaa tokko qabanii isaan kana namoota warra sostoyin qabsoo
amma maddamar kana fiduu irratti warra wareegamanii fi warra qaamaa irrataniif mata mataadhaan qarshii 75,000 gumaa kanneen jedhanii mootummaan isaanii murteesse. Kana jechuun mootummaan Amaaraa sanii sabboonummaa kan keenya caala qabaa jechuudha. Keenya immoo warra qaamaa irratti dhiisi har'aan sana artistoonni Oromoodhaa kan keessatti wareegama guddaa kafalan qeeroon Oromoodhaa kan wareegama guddaa kafaltee bu'iinsa Hayilamaariyaam caccabinsa Ihaadegiif sababa bu'uuraa taate sabboonummaa isaanii irratti kenname. Kanaaf sabboonummaan Oromoodhaa Itoophiyummaa wajjin wal faalleessu. Isa saniifi amma jechooti dhugaa hundi isaan fudhatan akka maddamarii caalsanii yeqan jiboochi kan jiru. Yeqan jiboochiin kun namoota isaan inni jiru kanallee dhibbatti yoo beeku baani maaliif abaluu hin jenne definitely hin jenne. Ammoo namootiin guyyaa ba'anii guyyaa hiriira bahanii mootummaa kana guyyaa adii isaan jalaa diigan eenyu akka ta'an beekaman. Yoommaan kana warra isaat warri Habashaa waan isaan oofan kaleessa laaltee ilataabee kan jiru kaleessaa irratti yemaataa jiboot jedhanii bakka lama baasan tokko warra mootummaa wayyaanee keessa turanii sirnicha kana keessaa militariidhaa fi aangoo qabaachaa turan warra immoo haalammaan kanatti hin gammachiisanii kan biyya kana jibbuu barbaadanii jedhe parsantiin 95. Parsantiin 5 ammoo yemaataa jiboot keessaa jedhaniin warra Itoophiyaa jibbu warra sabboonummaa gandummaa fi gosummaadhaan dhiitame warra mootummaa kana hin cabsinaa irraa cinna warra jiru jaratanii kan biyya kanaaf waraabeechuutiin halkanii kan rakkoo biyya kanarra hundaa jiranii jedha. Eenyu akka isaan jechuudhaaf deemanii beekna. Obbo Abiifaan ammoo kaba qubaa ifaadhaa wajjin affarii bakka deemu hunda deema. Akka wayyaanee baanan jenne jara kana wajjin ammallee hin jiran. So eenyu waraabeechi guyyaa eenyu waraabeechi akkanii jechoota hunda akka namaaf hin galletti kireetin godhanii akka diikood danuutu akka isin fadhetti kuma Moosisaan keessan hiikaa mataa fi kennatee namuutu akka isin fadhetti hiikkatee oofa jechuudha. Aktivistoota biyya alaa jiru yoo ilaalte yeroo wanni Oromoo tokko biyya keessatti jarri kun tarkaanfiin isaa namni dhufee yookaan rakkoon tokko ta'e kaanii nama hunda dura protest godha. Nu hunda dura warri react godhee amma artistoonni maal ta'anii kun sirrii miti maddamarii neeti jirti jedhanii lolanii guyyaa lammeessaa immoo si duras deebi'anii waan biraa waan nama mirqaansu barreessu kan sobaastoo kan dhugaa wanni akkasii ta'e wanni kanaa ta'e jedhanii. So uummata konfiiz godhuudha yeroo gabaabaadha. Amma tokko humna dhiibbaa guruupii qophaa'ee jechuudha. Kuni guruupii maafiyaadha kan har'aan sana yoo wanni tokko jalaa bade sooshaal miidiyaa irratti very active ta'anii namoota mindaa'e warra qaban namoota yoo Moosisaan jecha tokko barreesse namoota jecha 10 20 30 laaptooppii 10 20 kaayyatee maqaa adda addaa qabanii qabsoo bal'aa irratti jiranii haa ta'u immoo dhugaan sanii hundaa'u ifaatti deemti. Isa kana kanaaf sabboonummaan Itoophiyaatii fi sabboonummaan Oromummaadhaa waliin hin deemu kan Oromoo hin injifataa kan waan ani itti dabaluun qaba Sayyoo xinnoo ishee. Akka sabboonummaan Oromoo fi sabboonummaan Itoophiyaawummaaf Oromummaa wal dorgomaa jiranii kuni waan dhokataa miti. Bar dheeraadhaaf waggaa 140 oliif wal dorgomaa turaniiru. Har'allee immoo akka isaan wal dorgomaa jiranii isa nuti jennu miti muummichi ministeeraa biyya sanaallee waan jedhedha. Warri amma Itoophiyaawummaa ijaaruu yaalanii waan isaan jedhan yoo argitanii sabboonummaatti waan gargar bobbaanee turreefiti Itoophiyaa ijaaruu dadhabne. Itoophiyaa cimtuu qabaachuu kan dadhabnee fi sabni hundumtuu sabboonummaa mataa isaatiin waan jabeessee fi yoo sabboonummaan Oromoo, sabboonummaan Amaaraa, sabboonummaan Walaayittaa, sabboonummaan Adaree yoo jabaate sabboonummaan Itoophiyaa hin laaffata. Kanammoo argineerrayyuudha. Waggaa 27 sabboonummaa uummatootaa ijaaraa turre sabboonummaan Itoophiyaawummaa dadhabeera.
Kanaaf jenneetu amma sabboonummaa isaa kan uummataa kana laaffifnee kan Itoophiyaa ijaaruu jabeessuu qabna. Indossine isaan muummichi ministeeraas akkas jedhee obbo Lammaa Magarsaas akkas jedhanii kun dhossaa hin qabu. Nama dhimma koo ta'ee ilaaleef nama arguun barbaanneef garuu dhokachuu danda'a. Yoo argitaniitu taatanii OPDO'n alaabaa mataa isaatii qaba ture yeroo dheeraadhaaf. Yeroo darbe walgahii isaanii waggaa irratti ilaaltaniitti yoo ta'e kan alaabaan OPDO tokko illee achi keessan ture mana walgahii isaanii sana keessa. Yoo yaadattanii Dr. Abiy yemmuu Ambootti dura dhaqee haasaa godhe alaabaan Itoophiyaatu baay'atee ture malee alaabaa Oromoo ani gara koo hin argine namni alaabaa Oromoo alaabaa adda bilisummaa ta'u alaabaa OPDO ta'u tokko illee hin argine. Karaa biraa immoo ilaaltanii yemmuu inni Tigraayin dhaqee immoo haasaa godhe warri Tigraay immoo alaabaa isaanii qabatanii taa'u turan alaabaa Tigraay. Maaliif ka'agaa kun hundumtuu sabboonummaan gaaffii atamma gaafatteef sabboonummaan Oromoo fi sabboonummaan Itoophiyaa wallukaa guddachuu danda'u isa jedhu deebisuudhaaf. Hin danda'an. Kana kan jedhu nu qofaa miti nu warra sabboontota qofaa miti. Warri Oromummaa caalaa Itoophiyummaa dhaadheessan illee warra akka Dr. Abiy Ahmed fa'aa obbo Lammaa Magarsaa fa'aallee beeku kana akkas jedhu isaaniiyyuu Oromummaan gatii jabaate Itoophiyummaan laaffate jedhu. Tigrummaan gatii jabaate Itoophiyummaan laaffate. Kanaaf amma kan hundumaa qabbaneessine Itoophiyaa jabeessuu qabnaa isa jedhutti jiru. Ayye. Jechuun barbaade. Beessa. Akka gaariitti lafa keessanii jirtan. Warri Amaaraa jalqabarraa kan mormaa as gahe Itoophiyaa waan jettuuf malee pirinsipiliin isaanii kan isaan jalatti hiriiranii mootummaa tana itti jiksina jedhanii akka kaayyootti lafa kaayyatan jira hin agar. Wanni isaan dubbatanuun Itoophiyaa. Afaaniin aadaa irratti hundaa'ee taa'umsa namaa kan lafa irratti afaanii fi aadaa irratti hundaa'ee saniin mootummaa naannoodhaa uumuun Itoophiyaa kuffisaa jira. Wayyaanee kana tarkaanfachiisaa jira jedhaniitti wanni itti oppoziishina ta'anii kanatu ammaas kanatti jira. Uummanni Oromoodhaa akkuma waliin beeknutti bara 40 ol mirga isaa, afaan isaa, aadaa isaa, sabboonummaa isaa ol kaafachuuf qabsoo gochaadha. Bara 27 ture wayyaaneen dhufte otoonii fi hin jaalatin dirqamteeti achi lafa keessa gosan taayuu baatte biitisanis akka faca'u maltu agarteeti. Karaan amma ittiin bulchuu dandeenyu kanaa jedhaniiti. Amma Amaara argaa jira. Reefuu Badriin tuqee jira. Naannoon Amaaraa akka itti lafa kaayan warra ammaan tana isaat kan dubbataa isaanii ta'e dheengadda dhaggeeffannee jira. Ummata Oromoo sabboontoota Oromoo akka jirutti waraabeessa halkanii jeen. Yeroonii fi ammaan tana hiriirri bakka adda addaa magaalota adda addaa keessa alaabaa Oromoo qabatanii hoggaanii fi bahan. Alaabaa amma obbo Moosisaa duuba jirtu tana qabatanii hoggaa bahan. Warri kana godhaa jiruu fi gokkisiisaa jiru martinu waraabeessa halkaniitu jedhani. Amma clearly muummichi keenya kan ummanni Oromoo dhiigaa fi lafee qeerrootiin bakka san gahe jedhama. Kan ummanni Oromoo lafaa ka'ee akkasitti harka dhawee fi akka waaqaatti qomarra kaayyatee samiirra kaayyatee qabatee deemuuf sana. Yoggaanii fi yaaduma irra gabroomaa turre Itoophiyaa jalatti ajjeefamaa ture, hidhamaa ture, kan aadaa keenya itti sarbamu nurratti deebisuuf deemu. Amaarri alaa fi keessatti baalli suuqatee Itoophiyaa tamallasachi amlaak laakalleen rabbiin nu erga jedhee dhugaa shibbisuu eega. Kun Oromoodhaaf kuffaatii Oromoodhaa Oromoon sabboonummaa Oromoodhaa tahee osoo agarru har'aan tana namoonni baay'een akka murnaatti akka nam tokketti shantaa gurratanii biyyatti horihaa jira. Walillee gaafachaa hin jiran
kan daga gajarana maal milkooytan maaliin galtan haasawni ke imaltuun keessan amniti keessan maal argattan jedheenlee osoo waliin gaafanne namuu tarree galee kee orihaa jira maaltu deemaa jira are we so naive mo wan nuti in agarre tan namoonni arganiitu jira jettanii namni deebisuu fedhu jira tan irratti yaada kennachuu fedhu ayye waan nuti agarre jira moo namni kun maaliif akkasitti yaa jette natti fakkaata gaaffiin kee namoonni dhugaadha waan yaani argu ati yeroo hundumaa arguu dadhabuu dandeessa waan ati argitu waan yeroo hundumaa arguu dadhabuu hin danda'a innis jiraachuu danda'a jirallee jechuu baadhe haa ta'u malee eenyu fa'i warri itti yaa'an kun jettee yoo ilaalte baay'ee hubachuu fi nama irrakkisanatti hin fakkaatu. Tokkoffaa warri amma itti yaa'aa jiran kuni warra durumaayyuu Oromoo irraa amantii Oromoon qabsaa'ee ofii isaatiin waa argachuu danda'a jedhanii warra amantii qabaachaa turre. Kaan isaanii uummata Oromoo caalaa mootummoota biyya alaa bilisa nu baasa jedhanii waan amananii fi isaanumaan kadhachaa turan biyya alaa kana. Kaan isaanii immoo ta'aniitu Itoophiyaa Dimookiraatessinaa jedhanii deemanii dhimma walgahii gochaa fi haasaa warra turanidha. Tokkoon isaanii warra jaarmaa cimaa ijaaranii uummata Oromoo biyya keessatti ijaaranii qabsoofsisanii hidhachiisanii bilisummaan ga'uuf warra hojjechaa turan miti warri amma galaa jiran. Warri akkas gochaa ture yoo jiraatanii galuun hin galan gara fuulduraatti jechuu koo miti. Biyyatti galuun biyyatti galanii hojjechuun haalli inni keessatti barbaachisaa ta'u jiraachuu danda'a. Warra amma ammaatti deemina gaafatteefanii isaaniifan deebii waa isaanii akkanaa galuttan dubbachuu jedhe. Tokkoffaa waan isaan galanii fi duris biyya alaa ta'anii Itoophiyaa Dimookiraatessinaa jechaa turan. Namni Itoophiyaa Dimookiraatessu duriyyuu warri Itoophiyaa Dimookiraatessina jedhee biyya keessaa afaan hin dubbatu. Utuu iddoo kennaniiruuf ta'e hin galu turan. Warra biyya keessa jirutu hin galtanii jedhee dhoowwinaanii biyya alaa turan malee duris biyya alaa ta'anii qabsaa'anii mootummaa kana dadhabsiisuuf miti kan isaan biyya alaa turan. Amma immoo yemmuu mootummaan nama jiru kuni kottaa galaa qabsaa'uu dandeessutti hin jedhu galuun isaanii nan dhibu wanaan. Waan hin argine maal arganii waan hin jedhu hin qabu jechuu kooti. Utuu ilaalchi utuu dhaaba akka isaanii dhaaba qabaadhee ilaalcha akka isaanii qabaadhee yeroon kun yeroo gaariidha isaaniif galuudha. Uummata Oromootiif moo ofii isaaniif galu isa jedhu garuu namni ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'a. Ani ilaalchi koo uummata Oromoof hin gargaara jedhee yaadu amma isa haasa'uu dandeenya maaliif akka hin gargaarre garuu waan isaan galaniif naa galaa siin jechuufan jedhe. Fakkeenyaaf amma namni uummata Oromoo gargaaruuf galu at least waan xinnoo ishee negosheetii godhatee gala. Akkasittiin gallaa yemmuu galullee dhaaba keenya hin fudhattu dhaaba mirga qabu biyya keessatti ijaaramee waajjira banatee iddoo adda addaatti socho'u akka ta'uu danda'u ammaa qabdanii nuu fudhattu jedhanii silaa negosheetii godhanii galu. Dhaqanii achi ga'anii erga harka mootummaa galanii booda waan akkasii negosheetii gochuuf hin galanii warri Oromoof waa gochuudhaan. Namni Oromoof waa godhu, dhaabni Oromoof waa godhu, dhaaba humna qabu malee dhaaba kadhaadhaan nagaa buusuudhaan Oromoo waa godhu gara hin jiraatu. Maaliif biyya lafaa irratti kan uummata isaaf waa godhe hundumtuu humna qabaatee irree qabaatee waa godhe malee mootummaa kadhatee kottaa maaloo araaramnaa nagaa buufnaa dimookiraasii buufnaa jedhee kadhatee kan uummata isaaf waa godhe arginee hin beeknu. Haraanis dhalatanatti hin fakkaatu anaan amma. Qabxiin koo garuu gabaabaadhumatti galuun isaanii nan dhibu maaliif duris kana eegaa turanii duris alatti dhowwaman malee galuu jibbanii miti. Ammas immoo kan galanii uummata Oromoof bu'aa baay'ee buusu jedhee yaadu jechuun barbaade fayyaa ta'a. Ayyee bobati. Qabxuma Moosisaan jeerratti waa'eedha. Haalli biyya keessaa himamu akkaataatti ministeerri muummee Dr. Abiy ibsanitti
Ethiopia minilik yookaan Haile Sillaasee kan dursanii deebisanii jaaru yookaan sirboota dursanii bakka dursanii kabajaa dursan deebisuudhaaf kan jaalatan. Uummata Affaaritti du'aa ta'u agarree jirra. Uummanni Affaar jaalala Itoophiyaadhaaf qabu hin hamatamu. Kabajaa alaabaa kana qabu hin hamatamu. Amata 3 seenaa itti warra hojii dubbachaa ture. Mallasfaanii 550 kan fudhatanii turanii ammoo deebee jechuudha. Namooti mirga Oromoodhaa hagammaa falman minimum warri Itoophiyaa dimokiraataayiz goone jedhan egzistansii Itoophiyaadhaa kan 3 kan nama dhuguu hagammatti na dura dhaabbate kan agarre. Wanni tokkittiin obbo Moosisaa jalaa miliqee ni yaadachiisa. Inni qalbii kee warra galee kana namoota daldaalle ta'a. Londonitti gaafa konferensiin ta'ee waa'ee liidarshiippii irratti nama tokkotu seenaa hojjetee ture. Itoophiyaa bilisummaan uummata Oromoodhaa Itoophiyaa caccabsinee diinooleen qofa kan qofa irratti Oromiyaan ijaaramtii namoota jedhee ture. Warri galee warra Itoophiyaa dimokiraataayiz goonjaa qofaa meeshuufi warra Itoophiyaa caccabsinee Oromiyaa bilisoomsinee dhuunfaatu fara biyyaa galee. Durumaanuu namootiin akka dhaadannootti waan qabsoo bilisummaa Oromoo kana jechaa turan malee dhugumaan wal saamuu ture. Jechoota wal saamuu ture. Bakka nama dhoofuu ture. Sabboonota urree qabanii wanni guddaan adda bilisummaa Oromoo keessaa na baasanii Itoophiyaanizimii keessatti babal'achuu adda bilisummaa Oromoo keessatti. Warri babal'isan warra irraa kana keessaa ba'ee jaarmoota adda addaa ijaarratee biyyatti gale. Gaafa sanii nurra sabboonuu ta'anii aboo isinii kun Itoophiyaa no isin jaan xiqqoo nuun jechuu xiqqoo keessatti. Haala ammaan sana biyyattii ilaaluu jiru kanatti qabsoon bilisummaa Oromoodhaa akkaataa mootummaan kun ofii jirutti gara dhiphummaatti ichi lakkaawamee yeroo gabaabaa keessa namootiin kuni gaafa galanitti namoota hedduu hiisuuf ta'u sabboonu namoota hedduu wareegamuuf ta'a akkuma gaafa 91 akka gaafa 1. Kanaaf wanni ni nani uummata Oromooti akka ija banatanii ilaalan jiru namootiin galan kun dhuguma uummata Oromoo mirga isaanii falmuudhaaf galanii yoo galanuu maal godhu jiran eessa jiran jee uummanni iyyafatee hubachuudha qaba. Warra hafan irratti dhiibbaa godhuu dura warruma galeehu sirna maalirra geenii sani namni keenya qalbii ilaalu. Akka afeerraa namoo jaraa qacelloonnaa ta'utti biyyii fi kan obbolammaadha. Biyyi bilisoomte kottaa galaa dhagayaan jiraadhaa kan jiru fakkaata. Maaliif oduu duriin lubbuudhaan kottaa galaa namoota garii jechuun kottaa. So kana jechuun siyaasaa hojjedhaaf osoo hin ta'in yookaan akka jaarmee kottaa galaa osoo hin ta'in bu'aa ol fudhatanii karabaattaa hidhatanii dhaqanii eerpoortii suuraa ta'anii waan wiiqeeban kan booda uummata kanaaf maal godhuu deemnaa maal of horgodhuu waantu ajandaa isaanii oduu asiin ta'ini eegichi gaa'inii toonni dhageenyi jiru kanaaf waan nuti hin beekne akkuma jette kan nuti hin galle isaan arkan isaan duraan quba qabanii jira ta'a ammoo uummanni Oromoo kanarraa qabdeellootti eegee hubannoodhaan kan deemu. Waan tokkotti dabaluun barbaade gosa yoo daqiiqaa tokko naa laatte warra amma biyyatti galanii siyaasa biyya sanaa keessaa qooda fudhachuuf biyyatti galan warra hin jedhee waa isaan irra dhaabbadhee waan nama jedhee tokko warra ODF jedhamanii lammaffaan immoo warra amma obbo Jeneraal Kamaal Galchuun geggeeffamanii kanii deemanii achi haasaarra jiru natti fakkaata amma galaa jiru haa ta'u hin galaniiru hin gallee hin barre garuu haasaarra akka jiranitti nu hubanne. Isaanii I'm sorry? Seenee jira irra. Okay, har'a galaniiru jechuudha. Inni jechuu barbaade gamaa inni isaan kuni duraan yeroo tokko warra ODF yoo ilaalte dhuma akkuma amma obboleessi koo Badriin jedhe durii adda bilisummaa keessa yommuu turanii waan adda addaa jechaa turan.
Garuu yeroo dheeraa erga qabsoo hidhannoo sin barbaachisu heera mootummaa Itoophiyaa sin fudhannaa jedhanii erga galuuf kadhachuu jalqabanii turaniiru isaan baran qaban. Kanaaf hin jedhe kan isaanii nan dhibuun nan jedhe. Kani warra Kamaal galchuusi Jeneraal Kamaal galchuusi Jeneraal Kamaal galchuu durisi warra OPDO tureen warra OPDO keessaa bahee dhufe. Ergaas dhufeesi biyya alaa bahees immoo bara 2012 amajjii tokkotti kaayyoo adda bilisummaa jijjiirreerra ammaa jalqabee Itoophiyaa Dimookiraatessuudha malee walabummaa waan jedhamu hin jiru jedhanii warra kaayyoo adda bilisummaa jijjiirreeyyuu jedhanidha isaanis. Ergasii immoo deebi'anii waa jijjiiraniiruunsaa baay'ee ifaa miti wannoonsaa. Isaan kuni garuu warra silayyuu galuu barbaadaa turanidha. Karaa argatanii jechuufan jedhe malee nan beeka eenyu akka isaan ta'an warri galanii. Waa'ini Sabbonummaa Oromoo kuni ifama kuti kana nan darbaa dhiisi. Ammaan tana fakkii gaarii tuttuutanii. Haalli kun hunda keessatti kan ammallee biyya keessaa argaa jirru. Magaalota adda addaa bakkoota adda addaatti hiriirri buqqa'uu eegalee jira. Kaka'uu eegalee jira. Dhengadda Guzaritti, Kaleessa Asallaatti, Cirootti, Dambidollotti, naannoo adda addaatti ta'ee jira. Keessaafuu dhiha Oromiyaatti waan deemaa jiru marti keenyaa quba qabna. Waan baay'ee illee irratti wal uumamsiisuuti haasofsuun. Amma kun hundi tahee otoo jiru qeerroon bilisummaa Oromoodhaatii fi ijoolleen Oromoodhaa kan kaateef yoggaa 27 guutuu sirni bulchiinsa Oromiyaa jedhu afaan keessaniin barachuu, aadaa teessan guddifachuu, naannoo keessan irratti of bulchuu isin kanneen jirraa akkan jechaanii turan. Sanuu nu gahaa miti nuti of bulchiinsa maqaadhaa. Afaan kan ittiin hojjannee barannee hojii ittiin arganne hin barbaannu. Mirga dhugaa kan ofii of bulchuudhaa kan lafa keenya irratti abbaa feene itti filannee of bulchinuun afaan keenya kan ofiin ittiin hojjannee hojii ittiin argannu godhuu qabna. Mirga abbaa biyyummaa falmachuu qabnaa jedhaniiti. Qabsoon dillisan taate wareegama dila san kafallee abiyyi akka angoora dhufu goote. Hardaga hiriirri amma deemaa jiru kun argaa jirra bakka bakkarraa ka'aa jira. Yoonii fi akkuma amma argaa jirrutti abiyyi Amaarii keenya jedhee shubbisaa jira. Alaabaan tan EPRDF tasaanii osoo hin ta'in alaabaan Minilikii fi Hayilasillaasee bakka hundatti baatee jirti. Akka dhageenyutti ala kanarraa xayyaara chaartara fudhatanii galuuf deeman jedhanii baay'atanii gaafa achi gahan gaa waan ta'uu jiraatu. Naannoo Amaaraa keessatti torbaan dhufuu magaalota 20 keessatti hiriira qopheessuu deema. Hiriirri kan naannoo Amaaraatti godhamu deemu kan magaalota 20 keessatti qophaa'uu deemu kan deeggarsaati. Rakkina hin qabu. Oromiyaa keessa kan deemaa jiru kan mormiiti. Abbaa biyyaa taanaa kan jedhu. Amma daa'ilemaa obbo Abiyyi keessa hoggaasanu kan akka senaariyootti yoo fudhannu. Hiriirri Oromiyaa keessa deemu kun jabaatee yoo itti fufe opshinni Dr. Abiyyi qabu maali? Akkuma wayyaaneetti dha'uu qabamoo? How is he going to resolve this? Obbo Moosisaa. Itti fufu. Okay. Akka inni waan kana furmaatatti fidullee hin beeku isa deebisuu hin danda'u garuu yaaduma irratti kennachuu hin danda'a. Tokkoffaa deeggarsi amma ka'ee deeggarsa Dr. Abiy jedhamu kuni karaa warra Amaaraa ani deeggarsa Dr. Abiy jedheen ilaala. Deeggarsi isaa tokko deeggarsa
sabbonummaan ummatoota biraa badee sabbonummaan isaan Itoophiyaa jedhanii karaa biraa sabbonummaan Amaaraa itti daraaru. Isa kana kan isaan deeggaraa jiran. Atis Itoophiyaadha, hundi keessan Itoophiyaadha. Laftis kan hundumaati. Oromoon lafa isaatti abbaa biyyummaa hin qabu. Abbaa biyyummaa Itoophiyaatu qaba. Addis Ababa isaan jedhan Finfinnee irratti faayidaa addaa Oromiyaan qaba jedhamu kuni hin jiru. Maaliif hin dubbatamu iyyuu dhageessanitti beektu yeroo dhiyootti. Afaan Oromoo afaan lammaffaa uummata biyya sanaa godhama kan jedhame yeroo adda addaatti ka'aa ture. Yeroo dhiyootti mukaa dhageessanii beektu ani gara kootiin dhaga'ee hin beeku. Kan warri biyya alaati xayyaara chaartarii godhanii deeggaruu deemanii isa isaan jibbanii ethnic federalism isa jedhamu kuni inni baduuf karaarra jiraachuu isaati kan isaan deeggaruuf dhaqan malee Dr. Abiy natti hin fakkaatu. Dr. Abiy fedhii isaa qabaachuu isaa nan beeka. Maaliif yeroo hundumaa Itoophiyaa dhaadessaa yeroo baay'ee Minilikiin dhaadessaa Haile Sillaaseen dhaadessaa nan dhagaa. Warri kun immoo warra ethnic federalismiitu jiraatanii ethnic federalismii kana jibbaniif dura dhaabbatan akka ta'e nan beeka. Gara biraanii afaan Oromoo afaan biyyoolessaa ta'e biyya Oromiyaa keessatti ittiin baratamaa koortiin manni murtii ittiin hojjechaa iddoon adda addaa ittiin hojjechaa jira. Har'aati Amaara taatee yoo achitti dhimmaaf dhattee dhimma falmachuu dhatte afaan Amaaraa nama siifan barbaaduu qabda achi. Yoo ijoollee Amaaraa taate yoo afaan Oromoon beektu ta'e Oromiyaa keessa hojjechuun si rakkisa. Kana rakkataniiru warri Amaaraa. Kana kan isaan jibbaa turan bara dheeraadhaaf. Amma kun hundumtuu baduufiif deema. Kana beeku isaan maaliif ammaaf hin mul'atu ta'a nama baay'eetti garuu suuta jedhee wanti kuni gaafa madda mariin jedhamu kun jabaachaa deemu gaafa hundumtuu walitti baqaa deemu utuun jaallatin afaan lama wal dhiibuutu dhufa afaan isa kamtu mo'uuf deema yoo mootummaan warri mootummaa biyya sanaa geggeessanii yeroo hundumaa afaan Amaaraatiin haasa'u ta'e yoo Itoophiyaummaa dhaadheessu ta'e afaan Oromoo sabbonummaa Oromootti hidhama yoo ta'e eenyu akka mo'uuf deemu haala walitti baqiinsaa fi madda marii kana keessatti beekamaadha. Warri Amaaraa isa kanan isaan deeggaruudhaaf dhaqan. Yeroo gabaabaa keessatti, yeroo dhiyoo keessatti, yeroo ammamii akka ta'e illee yoo hin beekne kan muuxannoo irraa arguuf deemnu uummanni Oromoo kan yeroo dheeraadhaaf qabsaa'ee ijoollee isaatti qisaasee lubbuu ijoollee isaatti qisaasee waan kana fidee asiin ga'ee dammaquuf deema waan kanatti. Yeroo gabaabaa keessatti dammaqa. Ammayyuu dammaquu jalqabeera. Inni duraa kan isaa dammaqsa kana dhowwachuuf jechuudhaafiti alaabaa Oromoo kana awwaaluuf baay'ee yaalan dur. Warra basaasaatu baadhatee hiriira nagaa keessa lixee itti nama jeeqa jedhanii diraamaa mataa isaanii hojjechuudhaan alaabaa kana awwaaluu yaalan. Alaabaan kun kan qeerroon baay'ee yeroo hundaa dur qabatee ba'u utuma hedhu laaffachuutti ka'e. Namni yeroo sana taa'ee ilaale namni waan kanaan dura darbee hubatee ilaale waan kun akka deebi'u beekamaa ture. Amma deebi'aa dhufaa jira akkuma amma ati kaafte. Alaabaa qullaa miti hiriirallee wayyaanee qopheessan jechaa tura. Exactly. Hiriirallee hin bayinaa kan wayyaaneeti kan jedhamaa ture. So kuni Dr. Abiy hin faa deeggaruuf miti. Kuni warri Habashaa kan isaan godhanii namoonni ittiin waan isaan deeggarantu godhamaa jira. Isa deeggaruudhaaf ba'u. Namoonni baay'een Dr. Abiy faa Oromoo humneessuuf hojjetu faa waan jedhu jira. Kun akkuma ilaalcha namaatti ta'uu danda'a. Ani gara kootiin akka ilaalus Dr. Abiy faa ofii isaaniif hojjechaa jiran Oromoof miti. Maaliif jettee na gaafatte namni akkatti Dr. Abiy faa dhufanii muummee ministeeraa ta'an nami beeku isatti aansee waan isaan gochuu jalqaban nami beeku ofii isaaniif hojjetu jechuu hin danda'u. Maal jechuudha kuni Dr. Abiy faa kan dhufanii achi ta'anii fi gatii qeerroon jabaate, gatii qeerroon hiriira nagaa godhee, gatii qeerroon mootummaa sana sardeef. Gaafa dhufanii mootummaatti ol ba'anii qeerroodhaan maal jedhan isaan suuteedha jedhan, qabbanaa'aa jedhan. Silaa namni ofii isaaf hojjetu qeerroo jabeessee humnechiiseetu aangoo sana akka jirutti dhuunfata malee humna isa fidee asiin ga'ee
suuta jedhamee qabbanaa jechuuf hin deemu silaa namni ofiisaa fi hojjetu jechuufan jedhe. Kun hundumtuu yommuu ilaaltu wanni biraa wanni booda jiru waa'ee Itoophiyaa kana ta'uusaa argita. Waratama jettu kunis warra Itoophiyaa kana deeggaruu dhufu akkamittiin akka inni furmaatatti fidu ani naan galu garuu uummanni Oromoo yeroo isaatu dheeratallee ta'e malee waan kanatti furmaata akka fidu akka inni itti fidu immoo akkuma amma jirutti ijaaramee qabsaa'ee akka inni waan kanatti furmaata fidu ani shakkii hin qabu gara kootiin. Ayyoob Badrii. Wanni ani kanarratti ta'ullee hedduun hin jiru. Isaanii qajeelatti lafa taa'e ta'uudhaaf babal'isuu jechuudha hubannoodhaan. Namni tokko sabboonummaan isaa akkatti maddu falaasafa hubannoo jaalala uummata isaatiif qabu. Isa kana hubachuudhaaf ilmi namaa akka yaadu wanni isa godhe tokko afaan qabaachuudha ilma namaa kan bineensaa adda godhe. Afaan qabaachuun kun ilmi namaa akka yaadu godhe. Namni afaan yaadu sanii wajjin maalummaan isaa hidhama. Bara tokko gubbaa miiliyoon jedhanii qamariitti fi kaaseeta naannawee jansan mustafa dalagee warra gonda as na bira turanii walli chalaaleeti Badrii eega naannawee kana barreessite afaan Amaaraatiin obboleettii koo kan sirba beekamu tokko jira mee barreessii fi naan jedhe afaan Amaaraa kana beeka jedhamatti hin beeku. Ammatti taa'ee laayina lamaa ol barreessuu dadhabe. Banan xiqqoo barreessi afaan Oromoo san tunatu. Wani dhiyoo kana as top secret as ta'ee kan obbo Prime Minister Itoophiyaadhaa himatanii aartii wajjin hidhaa akka bakka qabanii fi barruulee adda addaa akka barreessu. Isa kana immoo afaan Amaaraatiin godhaa turan. Nama umrii isaatii fi hedduu nama dinqisiisa. Dhaloonni keenya kan abdiidhaadhaan barate, qubee baratee walaloo afaan Oromootiin barreessuu gaafa taasifamutti afaan biraatiin ilmaan Oromoodhaa yeroo ammaa mirqaananii waan kana barreessanii fi waan Itoophiyaa dhaadheessuun taasan namootiin isaan deeggaranii siyaasaaf godhaa bar siyaasaaf malee booda warra wayyaalee kana irraa cabsan kan Oromoo sanitti deeban kan juusan hedduu nama amansiisu kan duraa waliin juusan maaliif afaan aadaa murteessa eega afaan irratti dhaabbii kan qabaatan aadaa irratti akkuma dheegan dabarree artiistota Itoophiyaa jedhanii nama 500 affeeramanii jedhanii jarri kun dhugaa mana san keessa jiran wanni biraa yoo dhabame nama biraa hin argin kabajamoon Prime Minister keenya namoota lama silaa qalbii jettu qaban. Tokko waa'ee qeeroo sosochootaa fi 4 kiiloo wajjin namni asooseessa ta'e kun duratti hacaan 4 kiiloo seenaa itti geerare jechuudha. Guyyaa san inni barcuma gurguraaf ta'aa ture 4 kiiloo dhufee isa yaadachuu qaba. Filii godhu tokko kan. Kan lammeessaadhaa wanni biraa yoo dhabame nammoo waggaa dheeraa aartii Oromoo keessa bahaa dhihaa kaabaa kibbatti Oromoo hundi sirba isaa wallisee warri afaan san hin beeknelleen wallisaa jaalatan Dr. Kabajaa Muhammad Ali Birraa mana san keessa laalu nama qabatu ni jira. Ali Birraan footoo na wajjin ka'u Ali Birraan akkami dhufee gammaduu qabu. Obbo Badrii wanni amma haasawaa jirtu xiqqoo yaadareef amma maayyiirra kaafneen xiqqoo wal gita. Kan amma haasawaa jirru hiriirarraa ka'ee baakilaashiin itti dhufamu ittiin dhufu. Eessanitti deemu. Okay. Okay. Yoo feete kana keessaa baasi ani immoo aadaan kilaash godhu taa'u kuni hiriira amma jalqabe qofa osoo hin ta'in hiriirota biraa dhaluuf ta'a. Oromoon kanarraa ka'ee yaaddoo ilaalchi siyaasaan diseepshinii isaan oofan kun kan uummata Oromoo ittiin gowwoomsan kun exposed ta'aa jira. Kun hundinuu bu'aa dhabii copha haqa ilmaan Oromoodhaa ta'e walirratti ta'uudhaan naannoolee hagammaan kanaa asxaan sossoo'insaa yookaan hiriiraa irratti mul'anne hundi ida'uuf ta'a. Dhiharraa jalqabee beekii jalqabee fagoorraa jalqabe.
dhihaa irraa jalqabee odoo deemu dambidoolloodhaan naannoo dhimmiitti maalatu hunda qabsee seenee horroo dhufee horroo irraa amman sana gudarge asallatu malee. So amma duras yoo haala saalaallee suma kana akkuma akka hiriirri immoo Finfinneedhaa akkuma jettee Finfinnee biyya alaa biyyoota Amaaraa magaalaa Dindamaa fi biyya Ameerikaa kana keessa godhamu jiru obbo Abiyyi deeggaruudhaaf kan jedhamu sani akkuma Moosisaan jedhu dhibbaan dhibbatti wajjin walii gala obbo Abiyyi deeggaruu godhuun ta'in yaadicha ta'e. Demograafiin Finfinnee jijjiiramuu isaatti gartuu dhibbaan dhibbatti gaafa Finfinnee guddaa gabrummaadhaan deemaa ture ijoolleen keenya hiriira baatee naannoo Finfinnee sammarsee gannaqamaa ture guyyaa tokkocha guyyaa ijoolleen Oromoo gabbaatee hiriira baatee cafa qabte malee guyyaa tokko jarri kun gabbaanii gartuu hin qaban ture. Onnee takka hin qabdu turte warri dhiiga ilmaan keenyaa irratti arraatana alaabaa minilik qabatanii leellisaa jiran. Dhiigaa fi lafee ilmaan keenya irratti arraatana Itoophiyummaan leellifamaa jirti. Dargiin gaafa angoora dhufte kaayyoon takkaafu mootoon isiin ittiin kaateen Itoophiyaatti qidamtu. Lafti abbaa lafaa harka turte lafti booda ummata qotatuuf ummata Oromootiif deebite. Sanitti ummanni gammadee Itoophiyaatti qidamja. Har'aan kana dimookiraasii ni harkattanii nu wajjin dalaydanii ammoo madammarii fi Itoophiyaadha. Mootoon san ta'e. Maayyii irratti seenaariyoon kun fageenyaan nu oofa. Waanuma wal fakkaatu deejaavuu akka afaan Faransaay jansan all over again harkaa jira. Mee maayyii irratti kana wal qabdanii dhaamsi dabarsitanii kanuma keessatti haqaartanii gabaabduutti daqiiquma lamatti kan nu dandeessanii. Ayyee fayyaa ta'e gabaabaadhumatti ani dhumarratti waan jechuu barbaadu haalli amma deemaa jiru akeekni isaa tokko. Akeekni kun maali? Qabsoo Oromoo isa hedduu finiinee mootummaa biyya sanaa raasee dadhabsiisuu fi balleessuu fi busheessuu fi akkamittiin godhama kunni Oromoof Oromoo walitti buusuu tokkoffaa. Isa kana gochuuf immoo Oromoo fuudhanii mataa mootummaa biyya sanaarra kaa'u akkuma amma godhan kana. Dhaaba humna hin qabne, dhaaba humna isaatiin aangoon argatin fuudhanii achirra kaa'anii Oromoonii gaaffii yeroo dheeraaf bara 140 gaafachaa ture yeroo darbetti kan mootummoota yookaan mootii Tigree yookaan mootii Amaaraa yookaan kan biraa gaafachaa ture amma nama maqaa Oromootiin achi jiru jira Oromoo irraa gaafataa jechuudha. Mootummaa sana bakka bu'ee kan deebi'ee Oromoo deebisuun irra jiru nama ani Oromoodha jedhee achi jirutu jira jechuudha. Inni kuni maal fidaa? Oromoon hammi tokko yemmuu mirga isaa falmu Oromoon hammi tokko immoo gara isa mataa ta'ee jiru kanaa goree iddoo lamatti gargar ba'ee wal falmuudhaa fi tokkummaan isaa wannoo ta'uu fidaa jechuudha. Kanaan dadhabsiisa tokkoffaa. Inni kaan immoo kana gidduutti Oromootu mootii ta'ee Oromootu mataarra jira jechuudhaani namni gowwaan baay'eedha beeka. Inni immoo kan qabsoo qabbaneessaa qabsoona ofii isaatis qabbaneesse namaanis qabbaneessaa qabsoona jedhee kan nama lolu iyyuu baay'eedha. Akkasittiin Oromoo gidduutti rakkoo uumuudhaan qabsoo kana laaffisuu danda'ama. Inni lammaffaa akkitti qabsoo kana laaffisuun isaanii karoorfatanii gargaarsa warra Amaaraa barbaadu. Gargaarsa warra Itoophiyaa barbaadu. Akkamittiin barbaadu isa immoo Itoophiyaa dhaadheessuudhaa fi Itoophiyaa ijaaruuf deemna. Sabbonummaan Itoophiyaa dadhabsiise. Kanaaf warri amma kaane kuni warra Itoophiyaa isin jechaa turtan sana Itoophiyaa isin falmaa fi turtan sana warra ijaaruuf deemnuudha nuti. Kanaaf nu deeggaraa. Kana maaliif jedhu beeku sabbonummaan Oromoo fi sabbonummaan Itoophiyaa'ummaa akka wal duukaa hin deemne, akka wal dorgomu,
akka wal saamu nama wal saamu akka psychology nama uummataa wal saamu beeku isaan. Kanaafiti amma waa'een Itoophiyaa kun aadeffamee baay'ee wanno ta'aa jira. Pointiin gogaa lama qabsoo kana dadhabsiisuu fi tokkoffaa Oromoo walitti buusu, lammaffaa warra Itoophiyaa irraatii gargaarsa barbaadachuu. Kanaafiti warri OPDO utuu humna qabaatanii aangoo qabaatanii humnaan aangootti waliin bahin fuudhamanii achi kaa'amanii. Isa kanatu deemaa jira. Oromoon kana hubachuu qaba. Madda Marii inni jedhamu sunis kanarraa dhufa. Warra qabsoo Oromootti jiranii hin barbaachisu yoo walitti hin dammaramnu ta'ee wal balleessina inni jedhamu kun hundumtuu kanarraa dhufa. Uummanni Oromoo kana hubatee ilaaluu qaba jedhan gara kootiin. Kanuma jechuu barbaada. Wanni ani jechuu barbaadu tokko uummanni Oromoodhaa haala keessa jiru akkaataatti bulaa jiru waan naannoo sattaa jiru irraa ka'eeti qabsoo jalqaba. Qeerroon bilisummaa Oromoodhaa qabsoosii haalaa fi rakkoo hacuuccaa gabrummaa mootummaan Habashaa sirni yaadii isaan irra ga'een irraa jalqaba. Haalli salphatu hin jijjiiramu. Haalli daangaa keenyaa itti fufee jira. Namootiin ijoollootiin ajjeefamuun hidhamuun itti fufeeti jira. Haga dur mootummaan Oromiyaadhaa waan Oromoodhaa dheessu har'aan tana Itoophiyaadhaa dheessaa jira. OPDO'n dur wanni itti beekamtu jibbaa Minilik waa'ee warra nafxanyaa haasawaa turte har'aan tana namni warra san haasa'u maqaa biraatti qabaa'u. So inni kuni Oromoo fuudhee rakkoo hagammaa hin arsii keessa buusuudha. Maaliif akkuma Moosisaan jedhee kan biyya bulchaa jiru nama Oromooti. Ilma Oromootu Oromoo sirnoota biraa jira. Ilmaan Habashaa nafxanyoota haarayaa fi bullachitti karaa tokko gamana hirkatee karaa tokko gamana hirkatee miidhaa geessee. Jarattiin gallajaanii chaartara xayyaara fudhatanii galaa jiran kuni warra beekamoodha. Warra yoo sabbonummaan Oromoo fuudhii isaanii danfu warra Oromoo gubbaa harkanii mataan isaanii garagalu harka kannanii warra afaan Oromoodha afaan Itoophiyaa yoo ta'e rakkootti qabu warra jechaa tureetu har'aan sanaan salaatuun ta'in bakka sadii ka'uu qaba jedhanii dhimmaan duraa jiran. Maali kuni ijoollottiin ammaan sanaan warra bahan Piraayim Ministerichi Dr. Abiy Faan fuula kannuurraa kan ta'e isaanitti dhiyaachuurraa kan ta'e har'aan sana deemanii haga Oromiyaa wanni jiru Amaaraa kunneen wanni jiru kuni dhabamuu qaba daangaan kun dhabamuu qabatti waan achi deemanii jechuudha. So Itoophiyaa takka daangaan naannoleedhaa jidduu hin jirre kan afaan tokko dubbattu isiisan uumuu barbaadanii jechuudha. Inni kuni uummanni Oromoo wanni hagarraa amata 27 sobamee taa'aa jiru mirgachi kanname afaan keetiin barachuu ifiif bulchuu wanneen kana fakkaatan haga tokko irraa bitatee ture ammoo san dhugaa ta'uu dhabuu sababa uummanni ta'ee qabsoodhaan mootummaa kana diisuu bira ga'ee ture aktiviistotaa fi warri wayyaaneen guddifatte alaa keessaa walitti hidhachuudhaan qabsoo haayijaak godhanii ifa harka galchanii fudhatanii galaniin kun temporariidha yeroo gabaabaadha uummanni Oromoo kana hubatee ta'eeti bilisummaan abdii biyya dhibbaan irratti qabaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo qabsoo keessatti jabaadhaa jira. Ayyee egaa daawwattoota keenya mariin irraa asirratti raawwatti. Qophii Doyaa mariidhaa kan isin keessummeessu ana Sayyootii fi obbo Badrii Abduu akkasumattis keessummaan keenya kaarraa obbo Moosisaa Oosaadhaa galatoomi jechaadha. Nagaatti isiniin jenna. Nagaatti jiraadha. Illee fayyaa fayyaa ta'a.